is quoted as saying that he has agreed to suspend bombing and attack of Iran for a period of 2 weeks. Now, Abdram jabdu dhaadachuu jira. Isa warra Iraaniidhaan yoo barbaachisa warri Islaanaa addunyaarra san dhabamsiisnaa lafa Iraaniidhaan iyyuu barturii dhakaatti san deebisnaa jedhe ofii kennuu hedduu yoo adda addaa kenna. Guyyaa dheengaddaatti kaasa jabdu dhaadate arguyyaa kibxataa je saatiin tokko yoo haftu miidiyaan namni hedduun biyyoota addunyaa namni dhugumaan wanni hun naasistee naasuu ilmi namaati qabsuufti lakkaa'u turan ammoo saatiin tokko haftu torbaa lamatti akka eegsiis akka wanni waliigaltee jaarummaa waliigal Pakistaanii kana dhadhagaamtee miidiyaa irratti dubbatan kun ammoo torbaa lamatti dabarse galata rabbi alhamdulillah daamii xixiqqaa wanni san argitan sun cufti yoo baatu agam gara nam nyaatti duraan Palestiin akkanaaf fixan ummati Iraanii janni jabaan sun ka onni guutuu diddilinni in ballees lafa isan balleesse dhirra ijoollee mayamaatii yaate alaaba isaanii qabatanii dhaadachuu turan.